Waaqa amantaa suni amantaa. Yoom kaadhidu kita saayinoon innat keetii maqaadha. Wanti aadaa Hordoftoota burqaan entertainment nageenyi keenya badhaadhaa bakkuma jirtanitti sinaadha qabu jechaarra har'aaf keessummaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadheera. Keessummaan keenya har'a hayyuu seenaa fi qorataa aadaati. Obbo Sisaay Bulbulaa. Viidiyoo kana daawwachuuf akkuma beekamu subscribe, like, share gochuun jajjabina akka nuuf taatan isiniin jechaarra bakkuma jirtanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u jenna. Waa'ee afaanii aadaa wal qabatee waa hedduu akka nu barsiistan har'a abdii qabna. Mee aadaan maalidha jettanii ibsitu? Aadaan waan saba tokkoof waan addaati. Waan sabni tokko saba biraatirraa ittiin adda bahu keessaa aada. Aadaa jechuun saba tokkoof adda. Nama tokko ebeluun kan jettee beektu adda isaatiin duuba isaa kan dugda isaa laalee sun ebelu jee namni nama duubaan hin beeku. Adda isaa yookiin fuula isaa nama sana gaafa laaltu nama kuma beeka keessaa sun ebelu jettee hin beektu. Oromoonis kan beekamu akka sabni biraatis kan beekamu aadaa isaatiin. Kanaaf aadaan Oromoo adda Oromooti. Aadaa jechuun adda ofiiti. Sabni kamiyyuu yookiin Oromoos ta'e sabni biraa dhiigni isaa dhiiga nama biraatirraa yookaan dhiiga saba biraatirraa adda ta'e miti. Yookiin bifti isaa yookiin lafeessa maali isaa kun Oromoodha suni Sidaamadha suni abbaatadha jechuun aadaa isaatiin afaan isaa darbu keessa jira. Kanaaf aadaan ofii adda ofiiti. Garaagarummaan afaanii fi aadaa maali? Afaan jechuun hafuura. Afaan waa hafuura akkuma afaaniif kan ittiin nyaattu, kan ittiin dubbattu, kan ittiin baafattu, kan ittiin fudhattu. Afaan jechuun sabni tokko saba ebeluuti kan jedhamu yoo afaan sun jiraate namni sun nama kan yoo afurri keessa jira. Namni erga du'ee booda yookaan afurri keessa hin jirre reeffa malee nama hin jaamu. So afaan eega keessa namni sabni afaan hin qabne saba du'e. Sabni afaan isaa badee afurri sabummaan isaa jiru jira. Sabni kamiyyuu yoo saba ebeluuti kan jedhamu yoo afaan isaa sun jiraate sabni afaan isaa badee innis badeera jechuudha. Kanaaf gurraachonni Afrikaa hedduun isaanii warri afaan isaanii wallaalanii afaan Arabaa dubbatan. Nuti Araboota ofiin jedhan. Maaliif afaan isaanii santu badee? Oduu afaan isaanii sun jiraate afaan suni waan afaan sun waamamu sabni sun waamamu. Waan afaan sun fakkaatu sabni sun fakkaata. Afuuraan jechuudha. Fakkeenyaaf Arabni afaan Arabaa hafuura Arabaati. Islaamummaa kan jiraatu afaan Arabaa keessa warri jiraachuu hin danda'u. Islaamummaa keessa warri afaan Arabaatirraa afaan Oromootiin kan hedduutu jira. Gadaa soo fudhatte yookiin waan aadaa Oromooti soo fudhatte afaan Oromootirraa gara biraatti kan hedduutu jiru. So gaafa afaan Oromoo badee aadaa Oromooti sun yookiin afaan Oromooti wajjin hin badaa jechaadha. Afaan eenyummaa irra dabalaan spiritual ayyaana summayyuu afaan keessa jira barbaadni hundi waan kadhattuun afaan dhibee waan gootu hundaa'uu gaarii kan jedhamu hamaa kan jedhamu waan gootu hundaan amalli illee afaan keessa waan ayyaanni illee wanni hundi afaan keessa jira. So afaan jechuun hafuura waan sana hafuura saba sanaati. Sabni afaan isaa badee sabni sun jiru hin jiru. Maal saba gaafa aduu maal jaama afaan tokko biyya kana keessaa badee miti. Sabni sun jira hin jiru. Afaan sana haala bada sabni sun jechuudha. Sabni afaan ofii gate afaan saba biraa fudhate hafuurri isaatis sabuma sana ta'a jechuudha. Gurraachi afaan Arabaa fudhate Arabummaa jechuudha. Haalli yaada isaatillee haalli affannaa isaatillee haalli maal isaatillee soora michi maalli silindarii duwwaa ofitti hafuurri biraa itti guutame jechuudha. Afaan saba fudhatee sana ayyaanni isaatillee maalli isaatillee sana fakkaata. Kanaaf afaan hafuuradha jechuudha.
Saayinsiin immoo afaan akka feeteedha jedha. Kanaafuu akkamitti nu ibsitume? Afaan akka feetee miti. Afaan akka itti yaadameeti. Afaan saba tokkoo dhiisite afaan addunyaa kanarra jiru hundisaayyuu akkaan itti yaadameeti. Akkaanis immoo wal fakkaata. Afaan akka feeteen akka feetee jechuun maal jechuudha? Waan namni lama yookiin waan fakkeenyaaf waan faafaa jedhee faafaa ta'edha. Dogdoqee waan dogdog jettuuf dogdoqee jedhama. Kanuma akka feetee jechuun waa hiika biraa duubaan qaba. Garuu afaan hafuura gaafa isin jedhu waan gochi fakkeenyaaf arraba kan arrabaan hin arraabda miti. Arraabe afaan Amaariffaatiin milaasa, laasa, tanga, test. Kabiraas wal gochisaas wal fakkaatu miti. Fakkeenyaaf amma qeerransa fudhatte maali? Qeerransa. Yaadeen fakkeenya jechuudha. Qeerransa hoo jettu amma maal qeerransa maal beekama? Qeessa ni miti jechuudha. Qeerransa. Nabir xifir. Tiger finger. Jechootuma feete gaafa laalte waan afaan saba tokkoo dhiisite afaan addunyaa kanarra jiru hundisaayyuu hiika isaatii fi ayyaanawwan inni hafuura inni of keessaa qabu kan fakkaatan. Isiin immoo wantoota hedduu ganaa qorachaa kan baree kan mirkaneessee ammayyuu qorachaa tuma dubbaa itti deemaa miti. Aadaa waan mirkaneessee bira dabree jira. Fakkeenyaaf qorichoonni aadaa jiran wantoota baay'eedhaaf saayinsiin dhukkuba baay'eedhaaf ganaa qoricha barbaada. Qoricha sana arge qoricha kasanarra fooyyee bara baraan ni fidata. Garuu qorichoonni aadaadhaaf dhukkuboota sanaaf jiran jiru. Maqaa qoricha sanaatii fi maqaan dhukkuba sanaa kallattiin isaa ta'u al-kallattiidhaan wal fakkaata. Uumama keessa jira wanni hundiyyuu. Dhukkubni qoricha aadaatiin fayyadee deebi'een dhufu yookiin saayid effeektii hin qabu. Uummataadha jecha saayinsiin Mee nama qoricha aadaatiin fayyadu tokkorraa fayyee akkuma sun deebi'eetti dubartee beektaa. Yookiin immoo qoricha aadaatiin nama dhukkoo tokkorraa fayyee saayid effeektii itti fide argitee beektaa. Qorichoonni hedduu yookiin saayinsiidhaan maal wanni jedhan saayid effeektii qaba yookiin bara baraan fooyya'aa hin danda'u. Sun garuu uumamaan jira, uumama keessa jira, wal argateera. Uumamni ganaa waan fooyyessu qaba. Uumama duraan jiru sana jecha. Baay'ee bareedaa. Itti aansuudhaan irreechi aadaadha moo amantaadha? Osoo kana nuu ibsitan. Amantaa. Aadaan maal inni fakkeenyaaf aadaa silaa kan wanti siin jedhe san amantaan garuu maali? Maal jechuun amantaa jechuun isaa waan kana faana yookiin waaqa faana wal qabatu jiru bara. Jechuun isaa waan dhiyeenya hin dhagee. Amantaa jechuun waan waaqatii fi waan ooda waaqa faana wal qabachuu isaa. Waaqa amantaa suni amantaa. Yoom kaadhe dur? Kita saayinoon innat keetii maqaan. Wanti aadaa keessa adda ba'ee tokko addatti amantaa waan akkasii haasaa akkasii afaan Oromoo keessa hin jiru. Kun afaan OPDO afaan dhiyee malee suni amantaadhaas biyyaadha. Maal amanuu? Waa'ee kidatii fi waa'ee kaaduu fi amanuu dhabuuti. Jechuun amantaa jedhuun sun hiikaarra qabu kan afaan walitti iyyuu hin dhufu. Waan nama namni ta'u amantii ta'a. Fakkeenyaaf aduun garaa baate galgala illee amantiidha kun. Dhugaadha miti. Dhugaan amantiin ta'u. Wanta duraan hin beekne waan duraan kaadde tokko si amansiisuudhaaf garuu gaafa amantii ta'a. Waan hin jirre tokko gaafa si amansiisa. Yookiin immoo waan kaadde tokko gaafa amantu amaneetti waan amantaa jedhama. Dhugaan amantii miti. Dhugaa itti bulan malee hin amanan. Anamni nan jira si wajjin nama sa'aatiin jira haqa miti. Kun amantiidha. Namni hin dhalata hin jiru amantiidha kun.
garuu waan shakkitu tokko yookitti waan turaan hin beekne tokko kun akkasi jedhanii waan haaraa tokko gaafa si fudhachiisanii fi waan sana amantee gaafa fudhatte amantii ta'a. Haqni dhugaan amantii hin taatu. Dhugaa itti bulan malee hin amanan. Amanis jedhee namni si rakkisu jiru waan amanama amani jee. Amma sa'aatiin kun guyyaadha halkan. Amantii itti fudhattaati kan. Jijjiirri isaa yoo akka Oromootti gadi namaan liqimfamu. Akka guuttee jira. Kanaaf aadaa fi amantiin garaagarummaa qabu jechaadha. Qoraasi gaafadha. Ilkaan afaani moo ilkaan? Arrabni arrabamoo afaani yoo isin jedhan maal jettu gaafa Hoba gaaffii ta'uu hin dandeenye tokko akka filosoofii yookiin beekumsa guddaa tokkotti yoo jaanjoon waan hiika afaanitti warra hin beekneetu kana wajjin jaanjeessa. Waaqatti buluu fi amantii walitti dhufu surmayyuu. Yoo waa kaade waan namatti bulaa jiru kana haalee yookiin kaadee gara warra biraatti gaafa dhaqu amantii ta'a. Lamin asii kaade gaa utuu waan kaadiin amantiin hin jiru. Ookana utuu waan shakkin utuu na shakkin na amanuu maal dura na shakkii yoo qabaatte lakki waan shakkii keessan irraa qulqullooftan amantaa mitiiti. Sisaa waan jalaa balleessu yookiin akkasitti shakkaa jettee gaafa waan sana akka akkasin taane amantiin amanti. Shakkiinis qidhattiin isa hin jiraatin maaltu wal amanuu fi shakkuun gidduutti fide. Hiikuma yoo qabu sirraa kun amin warra biraatti hiika qabaachuu danda'a. Warri biraa amantii ta'uu danda'a. Islaama yookaan kiristaana. Lamin duubarraa dhufan qaba. Mee barri Oromoo waa dhala waan biraa beeku jira amani jira. Amantii kan tokkorraa tokkotti. Haga afaan Oromoo jiru afaan Oromoo lafarra jiru waa uumaan beeknani. Amantii kana eenyutu fide jedhee beeluu dhufe bara akkasii dhufe yeroo sitti ni jira. Namni si amansiisee jira. Hora biraa amantii ta'uu danda'a. Bara akkasii ebeluutu uumee maaliif sana duuba immoo sabni sun waan biraatti amanaa ture jechaadha yookiin waan biraatti bulaa ture. Gaafa sana kaaduma kun amantii ta'a jechaadha. Duuba isaa hidhatiitu jira shakkiiwwaniitu jira haaliitu jira. Sana galee kanatti dhufe waan ta'eef amantii ta'uu danda'a. Kiristaanaan amantii ta'uu danda'a. Islaamummaan amantii ta'uu danda'a. Maaliif ture itti bulaan ture? Oromoon turres dursu waaqa jedha har'as waaqa jedha waan dur jedhu sana jedha har'a kam kaadee kamitti dhufe kamitti amantii ta'a? Maal shakkan yoom kaadee wanni waa shakkite amantaa itti bula malee barii ofii dhiibuun amantii hin ta'u. Guyyaa barii kaatee hojjettaa dhiibu kaatee galta amantii miti itti bulta. Maaliif barii jettee gaaffii sitti hin ta'u? Deebisee namarraan barbaadu itti buluun fudhachuudha malee filachuu hin qabu. Amantii garuu hin filatte. Dhugaan fudhachuu malee filachuu hin qabu. Haaqni filachuu hin qabu. Fudhachuudha malee. Soonni amantii kana akka beeku. Keenya afaan keessatti wanni maalitti amanaa nuti amantii dhaga'een beeku. Uumamumaa akaakilee abaabileen kana. Uumamatti bullaa itti bulla jedha malee warra uumatti Oromoo warra uumamu afooluma keessa illee hin jiru. Uumatti warra bulu jiru. Itti buluun immoo fudhachuudha malee filachuu gooti. Kam keessaa filatu? Baay'ee bareeda. Kanaaf aadaan isa mataa isaa danda'edha. No. Amantiin isa mataa isaa danda'e. Hin dandeenye so. No. Aadaadhuma sana keessatu aadaa fi adda ofiiti sin jedhu. Adda jechuun siin ebeelu gasii jennu fuula kee kan yookitti waan ati fakkaattu isaanii ebeelu taatee yookitti namni si fakkaatu kan biraan jiru miti. So addi buruuqii fi ijji buruuqi adda addummaa qaba. Buruuqiin ebeeluun isaanii funyaan isaa immoo funyaanii fi eenyummaan isaa adda adda. Maaliif waa akkasii gargaaru? Dabachi qaama silaayyuu aadaa ofii adda ofiiti jennee ofitti aadaa Oromoo jenneeti. Nama sana keessa ijjii fi maaliin isaa garaagarummaa qaba. Waan akkasitti Oromoo hunda gaaffii ta'aatiin gaafatamaa jiru. Baay'ee bareeda.